Suuta irraa kaaftu malee amma siin ka'u. Sila waan akkami kalama magarsallee makiina irratti maxxanfanne suuraa isaa irraa buqqisa. Lama magarsa makiina irratti maxxanfachuun yakka ta'e akkatti irraa buqqisiidhaan jiran tiraafikiin jechuudha. Rakkoo hagana ga'u jira jechuudha. Naannoon kun naannoo Itoophiyaa keessatti. Suuraan amma ciraa jiru kun suuraa lama magarsaati Itoophiyaa keessatti. Inni akkatti cirsiisaa jira. Akka cirsiisaa jiru immoo ila namicha kana jechuudha. Huccuu bulee uffatu kana hina. Yakka ta'e akkatti dararaa jiranii waan ulfaataadha. Kun lama magarsaa deeggaraa kun immoo too mormaa jira. Rakkoon ciccimaan dhalataa jira jechuudha Oromiyaa keessatti. Lammaadha abbaan biyyaa kanaafuu ciraan kinoo cirsiisan jechuudha.